السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جلوكم تطرين والبكين إلمان أرمو أكم نجاها جرجرتو هذا كنو من حنانتين أرجما حنانين دبسا قاعدة إلمون نساني جلا بنت راسانتين بيبني أكاسيتي في جنان اللي حنانين جرتو ولا نبرا بنتين أنجي في الليل هذا في الليل فبرتين أرجما جو بربادتي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalatamtoota fi dhaltultoota sabboontu waluu bagaa nagaan meeqanii jecha anillee garuu chaanala kanarratti argamuudhaaf naaf haariyaa asumaanuu gaa warreen gartee na beektanillee kunoo har'a asirratti argamee jira warreen namni nan beekne ni jira jaatu killee gaa akkuma isinillee beektanii arraan tanagaa isinillee na biratti argamtii akkuma gartee dhufteen gama keenya waan dhufteef gaa waan isin dhuftellee isumarraa gaa kanumaanuu waliinuu dhageenyuun isinin jaa asumaanuu gaa namni gartee an jechuudha jireenya kiyya keessatti wajjinillee jechuudha yuutuuballee wajjin dalaguu ture wajjin waa hedduu jechuudha diraamaa adda addaallee dalaguu ture arraan tana gaafanii gartee rakkoo bal'oo keessa turellee namni qaamaan na bira dhufee akkanaa naan jee jechuudha gaafa gartee yuutuubni kiyya akkana jee viidiyoo gartee moo'inaan irratti illee gadhiisee ture namni na jajjabeesse hin jiru kanarraa gaarra isin na bira dhuftee akkana maaliif gartee jechuudha akka duritti waa dalaguu dhiftee maal taatee maaltu isin mudatee jettee gama keenya dhuftee kanarraa gaa waan gartee isin dhufteef sanillee isinillee haasawaa itti fufuu dandeessi. Waan hin dhufee fatuu atu dubbattee jirta. Wanni irrattis yuutuubaan keessan irrattis gadhiisaa hin jirtanii lama moo sadii hin argee hanan biratti maali rakkoon isaanii maalitti samoona kanamaa gadhiisaa hin jirres jedheeti qalbiin na dhaabbattee erga ilmoonis gaa akkasitti deemtee isinitti hin deebine meetuma waan isaan irra jiran rakkoon isaan mudate maali jedhe mee bilbilaan inni qaaman bira gaheetiin waa hunda isaan irra baradhaa jedheetiin dhufuu danda'e. Wanni ati gartee yaaddee dhuftee waan bareedaadha. Kanarraa garuu gaa namni tokko amma gartee yuutuuba kiyya jala hoggaa seenu maaliif illee na isa badee jeellee jechuudha namni gartee komentii barreessilleen dhugaadha waan hin agarre. Kanarraa immoo ati kan irratti gartee homoo hin agarre gartee yuutuubni kiyyaa dhugaadha na duraa gartee jechuudha hin badee. Egaa inni badallee egaa anillee asumaanuu gaa yuutuuba waan deemee jechuudha hin gartee kan moo'inaan irratti gaa takka gartee viidiyoo gadhiisa. Kanumaaf hin badee malee waan biraatiif hin banne ati gartee egaa dhuftee na gaafattuu ati baay'ee takka galatoomuu siin jaa akka nama tokkotti kabaja guddaan siif kabajeetiin ati qaba. Hayya akkasii jawaan lamma akkanan nafaata beektus ni argama. Hamileen kiyya hedduu na cabaadha jettee abshir hamileen keessanillee hin cabinuu. Rabbiin ilmoo kafayyaa kan umrii dheertuu risqii bal'oo isiniifitu kan jaalala isiniifitu rabbiin isinii haa kennu. Yuutuuba kan kee deebisuudhaaf yaaliin gooneeti. Wallaahi dhugaadha. Garuu hoggaa gartee moo'inaan akkasinitti natti himsuun baay'ee takka rifate. Jechuudha guyyaa meeqa mana kana isaa sun gadi bahee jechuudha xiqqishuu jeeqamee ture. Kanarraa immoo rabbiin gartee naaf deebisaa jeetu natti qaba. Garuu immoo deebisuudhaaf ittuman jira. Inshaallah yoo gartee gaaniin deebisee jedhanitti jira. Yoo inni gartee deebisuu dadhabellee gaa nama immoo maaliif waan inni gartee itti yaada dadhabe takka maaliif namni kun warra dandeettii waan qabu waan inni dadhabe takka nama biratti illee geesse inni sunillee namni illee yaalii godhee yoo deebisillee rakkoon qabu hangama fayyaan gaa garuu hangan gartee deeffadhee deebisuu jeetuman bakka ajari jeetuma gartee kanumaatu na barsiisee isuma kanaan gartee deeffadha jeetuun yaalitti jira. Maaliif egaa namni takka hoggaa rifate akkuma isiin gartee natti himteeniin gartee waan gartee duraan qabadda san hunda kanarraa inshaallah inni deeffadha jeetu natti qaba. Maaliif hoggaa meeqaan itti lafee wallaahi wanni kanatti rifattee hamileef cabsuu hin barbaadin jabdu fayyaadha. Koodii isaa beeknaan yuutuubara keessatti deeffatuu ni dandeessa. Rabbi riskii nama qabna kan si haa ta'u. Wanni hundi harka rabbii jirti beeki. Akkana jawaan ishee badeettee hamileen keessi hin cabini. Haadhiin mootettii soggaati hamileen keessi cabe fuula keessi ilaaltee hedduu qalbiin siidhaa ni caba. Maaliif ilmoon dhiyootan akkanatti irraa deemte si abbaan ilmoo kiyya sanuu ni dhabe harra yaa rabbichi maaliif akkana qalbii cabsaa jedhuus ni dandeessi. Wal jajjabeessadha.
isis jajjabeessi ofis jajjabeessi rabbiin ilmoo sanis isinii haa kennu kisqii maqaamallee rabbiin afaan si afaan sin jira obboleessa kiyya kanarraa dhugaadha maaliif ani gama kiyyaan waan hundinuu maaliif rabbii fidan beeka kanarraa immoo waan takka ani eegan dhabees namni gartee ana qofaa miti osoo ta'in oromoon hedduutu jechuudha kan gartee namni gurguddaan sooshaal miidiyaa irratti feemusa namni ta'anu gaafanii fi gartee namni irratti gubuu turanillee as baaneetuma gartee uummata isaaniitti iyyatanii akkana reeyyuutu qabanii yuutuun gartee yookaan tiiktoota ta'an tiiktookoon kiyyanarraa gubatee oromootii akkanaa foloo naa godhaa yookaan sabskiraayibii naa godhaa jaa kanarraa immoo maaliif an kana hundaa maaf hin dubbaddaa jeetumaan kanuma jeetuma osee yoonii fi gartee uummanni oromoo xillee maaliif battee ja'anii gartee na iyyafatanii na gagaafatanii gama isaanii garuu isaan yoo gartee gama isaanii na deebisanii gama ofiitti gartee na harkisanii hamileen itti godhanii na jajjabeessan ni gartee nin deeba jeetiin atti abshir sababa allaa qabna sabni keenya wallaahi yoo har'aaf nuuf hin taane yoo miti nuuf taane isaan har'as boruus nu wajjin jiranii haa galatoomanii haa ulfaatanii sagalee kee kanaas kenaa ni dhagahanii inshaallah yeroo dhagahan waa hunda komentii jala nu haa kaahanii rabbi jira abshirisiin jedhanillee dhugaa dhagaa maaliif akkuma atillee hin gartee amma dhuftesanii anamma hoggota akka takkaan gartee viidiyoo waraabee naaf immoo inaan gadhiinu sanuu kanuma gartee immoo inaan irratti hin gadhiise malee maaliif egaa yuutuboonii fi gartee waan biraallee dhabee akkana oromoo xiyyaarra tana keessa jirra waan akkanaa jirra bashannana keessa jirra yoo haa gammachuu keessa jirra jennee hawaasa keenya uummata oromootti yoo gabbaanee kan gartee gammachuu teenya ibsanne ani baay'ee takkanatti tola jechuudha qabaa namni gartee jechuudha asiin nuti hawaasa keenya gartee namni bakka kanaan nagee hawaasa keenya uummata oromooti arallee burullee yoo gartee isa sandeeffatu dadhabeen gartee yuutuub biraa mana irratti dalagallee na guddisan jechuudha nabdiga. Inshaallah. Hamilee gartee jechuudha duraan nu jabbisan isaan yoo natti godhanii na jajjabeessan arras borus miyyirraan isin jaa waan ta'u kanarraa gaamee dhaamsi qabdu gaa. Dhaamsi kiyyaa akkasuma obboleeyyan keenya gaa isiniin boonnaa bakka jirtanitti nageenya rabbii isin bira haa jiraatu isiniin boonnaa qilleenis kunoo yaada sarraa yaada isaa kanarraa ga'e waan irraa baratan hedduu hin qabdan jedhetii yaada akkasitti galatoomaa ulfaadan jedha gama kiyyaan. Dhugaa dhagaa sumaanuu jaalatamtootaa fi hordoftoota sabboontuu walloo kanarraa gaa an chaanala siitiif illee haariyaa garuu gaa biyya namaa kun hedduu addaan nama fageessaa bakka hedduu nama buusa inshaallah olii chaanala siitiif illee argamnee waa hedduu isiniif gama keessan dhufna jeetiin abdii qaba yoo isinummaan gartee egaa nu jajjabeessan warri amma lafaa dhufa kuni malee gama kiyyaan baay'ee rakka jechuudha namoottu ba'uu dhiise uummata oromootiif illee ol ba'ee gartee waa hedduu gartee dubbatu nan dhiise Jarjee biraatti dhiise jechuudha. Laa dhiisuun tolchine dubbattee saba keetiin dubbattee garuu immoo akka nan gartee jechuudha maaliif namni gartee waanuma feeteewu yoo gartee abbaan dubbaturra yoo namni gartee siraa dubbate bareetti jeetiin abdii qaban gama kiyyaan ol ba'eerra waan akkanaan nama datee oromootiya na bira dhaabbataa jechuun naaf narraa hin fakkaatu maaliif eenyurraa fakkaatu namuma gartee waa'ee keetii maal eebii qaba saba kee rakkoo keetii walitti rakkoo qaba. Sanillee dhugaadha rakkoon gartee maaliif nama gartee akka kiyyaa amma yuutuubara ta'e namni sun akkana hawafilleen waan akkanarra jira jaanii yoo dhufanii jechuudha bakka nan keessa jiru tana keessaa na fuudhanii gama ofii na fidanii hawaasa tanaatti hamileen siin cabin jaanii na jajjabeessanii. Rakkoo teenya rakkoo isaaniitti rakkoon isaanii rakkoo teenya. Saniifuu isaanillee nuufaa jiraatanii siniskiraayifii sheefii laayikiidhaan gaazexaan dagatinaa sininjaa sinilleeni. Tana Oromoo jechuun nama gartee jechuudha yoo bishaan gaafatan aannan namaaf kennu. Yoonii fi gartee nyaata gaafatan deema namaaf kennu. Yoonii fi gartee akkasuma bishaan gaafatte aannan namaaf kennu jechuun aannan suni beekadhu osoo nan himuu hin ta'in osoo nan eeggatti godhu osoo hin ta'in ni beekan. Akkasuma nama hoggaa midhaan gaafatte deema siif kennu dhadhaa siif kennu dhadhaa jechuun gaa. Ni beekin jeetiin abdii qaba. Kanarraa uummanni Oromoo uummata akkanaati jeetiin abdii qaba. Nama gari keessatti hin beelofne keessatti hin deebi'onne jeetiin abdii qaba. Maaliif nama afaan beeku keessa gaafa dheeyite rakkattuus hin beeloftuus jechuudha. Maaliif waan afaan isaanii beektu akka naannoo hin beelofne siif kennan jechuudha.
har'a waan akkanatti irra kadhee osoo hin jaan waan gartee taqabanii irraa kutanii siif kanan jechuudha uummanni Oromoo. Asumaan uummata keenya gartee bakka isaan jiranitti nagaa fi jaalala rabbiin isinii haa kennu tokkummaa isinii haa kennu isin jaa. Kanarraa gahaan walitti deemnutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.